Attoonni remediyaalii bara 2019 seenuu barbaadan odeeffannoo kanamee si'a tokko waliifillee sheer godhaa akkasuma immoo waan Profeesar Birhaanuu Naggaa haasaa turellee bal'inaan ibsasaa isiniif kenna waan ta'eef mee si'a tokko viidiyoo kana dhagahaa. ሬሜዲያል ትክክልነት ያልነው ሬሜዲያል ፊክስድ የሆነ ሁሌም የምናደርገው የተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማስገቢያ ሜካኒዝም አይደለም። የሚያልፈው ተማሪ መጠን ሲቀንስ ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪ የማይኖራቸው ሁኔታ ከተፈጠረ ፈተናውን ወድቀዋል ዘርፎር አለፉ አንልም። አንድ አመት በደንብ እስኪናብቃቸውና ዩኒቨርሲቲ because at the end of the day እኛ የምንፈልገው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ሰክሰስፉል ሆነው እንዲወጡ ነው። መሀል ላይ አቅቷቸው እንዲወጡ አንፈልግም። ስለዚህ በተሻለ መጠን በደንብ አዘጋጅቶ እንትን እናደርጋለን። በዚህ ምክንያት መጀመሪያም ጀምሮ ያልነው የምናስገባበት ምንም የሬሜዲያል መግቢያ ውጤት ከፍ እያለ ይሄዳል። የምንቀበለው ተማሪ በሬሜዲያል እየቀነሰ በምንድነው ዲፔንድ የሚያደርገው በሚያልፈው ተማሪ ብዛት። ዘንድሮ 70,000 ጠቅላላ 70,000 ተማሪ አካባቢ አልፏል። ኦብቪየስሊ የምንቀበለው የሬሜዲያል እንትን ሲግኒፊካንት ነው። ተስፋ የምናደርገው 50 በላይ የሚያመጣው ተማሪ ቁጥር ጨምሮ አትሊስት ዩኒቨርሲቲዎቻችን bal'inasa PowerPoint dhaan isin qopheessee kaa'ee jira waan ta'eef bifa PowerPoint amma isin agarsiisu kanaan tartiiba isaa hundumaa isinitti agarsiisa waan ta'eef qabxii remediyaalii baranaa meeqa akka ta'u akkasuma immoo bara darbes meeqa akka ture waan kanneen illee wajjin discuss goona mee gara PowerPoint deemee isinitti agarsiisu. Akkuma isiniin jedhee ture qabxii darbiinsaa isiniif kahaa bara darbees beeksisa kana baasee ture ministeerri barnootaa. Qabxiin seensa yuunivarsiitii 300 irraa gadi buusee ture keessattuu barattoonni qabxiin keessan 300tti dhiyaatee jiru 297 298 faallee taatan maallata carraa darbiinsaallee argachuu dandeessanii bara darbees waan kana ministeerri barnootaa baasee jira. Odeeffannoolee akkana kana waan isin dhaqqabsiisuuf please channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. mee haasaa Profeesar Birhaanuu Naggaa amma haasaa jiru kan dhiyeenya kana ኢንተርቪው godhee ture ሬሜዲያል ትክክልነት ያልነው ሬሜዲያል ፊክስድ የሆነ ሁሌም የምናደርገው የተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማስገቢያ ሜካኒዝም አይደለም። ያ amma kan haasaa jiru kanatti kanaan dura mekaanizimiin ittiin barattoota remediyaalii gara yuunivarsiitii seensanii dhaabbataa hin jiru fiksidiin hin jiru jechuudha. Kana jechuun dipendi kan irratti ta'u jira. Barataa hamma darbee fi hamma barataan kootaa yuunivarsiitii barbaadurra dhaabatanii barataa kana filatanii jechuudha. የሚያልፈው ተማሪ መጠን ሲቀንስ ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪ የማይኖራቸው ሁኔታ ከተፈጠረ ፈተናውን ወድቀዋል ዘርፎር አለፉ አንልም። አንድ አመት በደንብ እስኪናብቃቸውና ዩኒቨርሲቲ amma haasaa jira barataan kun hin darbine kanaafuu ammoo iskiilii ofii akka guddifatuuf yuunivarsiitii seenee waggaa tokko xiqqoo duuba jedhee jechuudha. Remediyaaliinis kanaaf uumame akka akkas ta'uu barataadhaaf kenname jechuudha. because at the end of the day እኛ የምንፈልገው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ሰክሰስፉል ሆነው እንዲወጡ ነው። መሀል ላይ አቅቷቸው እንዲወጡ አንፈልግም። ስለዚህ በተሻለ መጠን በደንብ አዘጋጅቶ እንትን እናደርጋለን። በዚህ ምክንያት መጀመሪያም ጀምሮ ያልነው የምናስገባበት ምንም የሬሜዲያል መግቢያ ውጤት ከፍ እያለ ይሄዳል። የምንቀበለው ተማሪ በሬሜዲያል እየቀነሰ ዋን ይዳሩ አርግተኒ yeroodhaan qabxiin barattoota remediyaaliidhaaf fudhataa jirru ol ka'aa deema. Kana jechuun barattoota remediyaalii kan fudhataa jirru jennu ammoo xiqqaataa deemaa jedha. Haasaa isaa keessatti immoo maal jedhee ture dhiyeenya kana barattoonni bara kana qabxii darbiinsaa fidanii persentaa 12 akkas. Kana jechuun fooyya'insa baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna jedhee remediyaalii ammoo hir'isuu qabna jedha. በምንድነው ዲፔንድ የሚያደርገው በሚያልፈው ተማሪ ብዛት። ዘንድሮ 70,000 ጠቅላላ 70,000 ተማሪ አካባቢ አልፏል። ኦብቪየስሊ የምንቀበለው የሬሜዲያል እንትን ሲግኒፊካንት ነው። yes okay amma maal haasaa jira ተስፋ የምናደርገው ከ50 በላይ የሚያመጣው ተማሪ ቁጥር ጨምሮ አትሊስት ዩኒቨርሲቲዎቻችን
Kanaafuu amma akka inni haasaa jirutti barataan nuti barana fudhannu baay'ee xiqqaa ta'uusaa asirratti ibsee jira. So maal gochuu akka qabdan bal'inaan haa isinii kaasu kun PowerPointidha kan asirra fudhee jiru jechuudha. So Ministeerri Barnoota bara darbee maal baasee ture? Barattoonni qabxii darbiinsaa 300 gad fidanii persentaan isaanii persentaa 49 qabxii 5 irraa hanga persentaan isaanii 49 qabxii 9 jiru maal goonaa jedhee gara yuunivarsiitii akka seenan ni taasifnaa jedhe. Which means amma isin osoo 297 fidanii 98 fidanii 99 fidanii qabxii darbiinsaa argachuu dandeessanii jechuudha. Which means akka bara darbeetti barana gochuu dhabuu danda'an. Why? Persentaan baay'een darbee jira waan ta'eef jechuudha. Garuu yeroo baay'ee komii waan dhiyaatuuf ni ka'a. Kan biraallee qabxiin asirratti kaasnu kompileeniidha. Kompileen jechuun qabxiin keessan yoo dogongora qabaateef kompileen gootanii isiniif sirraa jechuudha. Sababbii persentaa 49 qabxii 5 irraa hanga persentaa 49 qofa mootummaan federaalaa waan kana sirreesseen booda barataa 3,350tu qabxii darbiinsaa argatee darbee jiru bara darbe. So haala kanaan ilaaluu dandeessanii. Kan biraa odeeffannoon biraa kan isiniif kaahu yeroo fulbaana darbe sana jechuudha. Telegiraamii irra isinii kaa'a waan kanas ammas telegiraamii daddee inspire jedhurra ilaallachuu dandeessanii. So yeroo sana barattoonni 297 ol fidan haala sanaan darbanii turanii. Kan biraa immoo qabxii remediyaalii ifa godhamee ture yeroo sana. Qabxii remediyaalii ifa godhamee ture yeroo sana kuno asirraa akka argitanitti የተፈጥሮና የማህበራዊ ሳይንስ ወንድ ተማሪ 216 በረቶኒ ሳይንሲ ኡመማሌ ያተው ሳይንሲ ያዋሳ ሶሻል ሳይንስ ፊ ናቹራል ሳይንስ ይሌ ቀብጢን ደርቢንሳ ሜ ቀጀዳሜ ቱሬ ይበለማፊ ቁዳጃ ኩነሞ ይሮታብ ጅቹ አከሰሞ የተፈጥሮና የማህበራዊ ሳይንስ ለሴቶች ተማሪዎች 204 ነበር. which means garaagarummaa qabxii hamma 12 akkasumatti fakkaata. So dubartootaaf illee akkas ture. Barana hoo akkamta? Barana yoo ka ta'ullee ta'e ergexanyaan qabxii kanarraa ol kaasanii jechuudha. Maaliif barata baay'ee darbeera waan ta'eef jechuudha. So haala sanaan namoonni qaama miidhamaa fa'aa waan garaagaraatiin naannoo guddattootaa fa'aa naannoo horsee bultootaa fa'aa jedhanii akkasii gassiqee ture jechuudha. So haala kanaan qabxiin keessan baranas fooyya'ee dhufuu danda'a. Garuu akka tilmaama kiyyaatti akka Profeesar Biraawun Naggaa haasaarutti illee qabxiin kun baay'ee ol ka'uu danda'a. Maybe 230 ta'uu danda'a. 225 ta'uu danda'a. 240 illee ta'uu danda'a. So hin beekamu. Garuu odeeffannoo kanaa wal qabatu qabannee isin dhufna. Telegiraamii keenyallee jooyin godhaa daddee inspire ka jedhu barreeffama isaatiin illee isinii ka'a. Haalli isaa kana fakkaataa waan gaafisiite koomentii godhuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo barattoonni qabxii remediyaalii argachuu keessan mirkaneeffatan yoo jiraatan ammoo barattoonni sooshaal saayinsii taatan barnoota ji'oogiraafii, histirii fa'a remediyaalii kan isin qopheessinee jirra. Akkasuma barattoonni fireeshmaanii taatan ammoo koorsilee fireeshmaanii isinii qopheessinee jirra. Haala gaariidhaan telegiraamii daddeen inspire kana jooyin gochuudhaan odeeffannoo sirrii argadhaa isiniin jenna. Baay baay.